Yaa shurrubbee koo akkamaa taanuu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee maatiin kiyya ijoollummaatti erga na galchanii booda kutaa tokkoo kaaseen seeraan barachuun eegalee yeroon jabaadhee kutaa 5ffaa gahu abbaan kiyya jalaan dhukkubsata. Har'a bor hinnuuf wayya jennee abdiidhaan eegaa kan turre haa ta'uutii garuu abbaan kiyya lubbuun isaanuuf ooluu hin dandeenye. Yeroo fayyaan jiru dhugaatii alkoolii baay'iseetu dhugaa. Si'a hedduu dhukkubsatee mana yaalaa deemee mana yaalaatis dhugaatii dhiisii jechuun irra deddeebiin erga itti himanii booda isaafillee araada waan taateef nuyi ijoollee isaa haadha manaasaas dhoksee gadi yeroo bahu dideenuma dhugaa. Dhukkubni isa qabate nyaata isa dhorkee dhugaatii matti samaraachaa booddee irratti kan jiraatu anadhaa isiniin jireenya koo keessa maal galchi jechuun itti fufee ifatti baasee dhuguu jalqabee dhibeensaas ittuma caalaa dhufee dhumarratti lubbuu isaa dhabee. Abbaan kiyya boqotee waggaa 2 booda yeroon ani kutaa 7ffaa baradhu nama ijoollee qabutti haati kiyya ni heerumti. Abbaan ormaa abbaa ormaa madhamitiire haadha keenya biratti obboloota koo ni jaallata. Yeroo haati keenya nu duraa hin jirre jecha nagaa afaan isaatii bahu guyyaa tokkoofillee gurri koo dhageessee hin beektu. Isinaa darbatu gaddeebituu gadi guddattuu akkuma abbaa keessan nyaattan doomaa anaan nyaachuufidha fi kanneen kana fakkaatan jechoota nama dhukkubsan abbaan biddeenaa keenya nutti dubbata. Haala kanaan otoo jirru barnoota kiyya kutaa 9ffaa yeroon gahu maatiin ollaa keenyaa qabeenya qabanii tokko haadha kiyyaan mucaa kanaaf wanta barbaachisu guunnee fi yeroo barnootaa isaan alatti hojii nu gargaaree nu waliin haa jiraatu mucaa keenuuf kennii jedhanii ni gaafatuuni. Haadha kiyya bira yeroon jiraadhu rabbiif haa galatuutii wanti hir'atellee hir'ate fakkaatee natti mul'atu. Haa ta'uutii garuu ijuma abbaa buddeenaa kiyyaa ilaaluu waan na jibbisiiseef haati kiyya warri ollaa keenyaa obbo waluun akkana siin jedhaniiru mana isaanii hojjettee jiraachaa barachuun ifee taa'ee jettee yeroo na gaafattu eeyyeen yaa haadha koo yeroo hundaa dhufeensi dubbisaa jedhee waadaa galeefi anis gara mana namoota kanaa deemeen barnoota koo barachaa jiraachuu nan eegalee. Maatiin kun mana yaalaa qabu. Mooraa keessa nama qulqulleessu mana walawwalu uffata garaagaraa miicuu isaan barbaachisa. Anis gargaaraa jiraachuu nan eegalee. Bakka ani hojjedhu haadha kiyyaafillee baatiidhaan maallaqa kennanii gargaaru. Haala kanaan jireenya koo itti fufeen kutaa 11ffaa yeroon baradhu intalli isaanii kutaa 9ffaa geessee akka na barbaaddu mallattoodhaan natti argisiisuu jalqabde. Haa ta'uutii garuu waliin nyaannee waliin dhugnee mana tokko keessatti waliin guddannee salphisanii daandii kanatti ce'uun wanta baay'ee natti ulfaateef akka safuu tokkootti ilaaleen bakka isheen dogongortetti fuula kiyya itti guduunfeen bira darbuullee nan eegalee. Haa ta'uutii garuu akka carraa ta'ee dabareen mana barnootaa keenyaa tokkollee waan ta'eef mana barumsaa waliin deemna. Akka ani ishee dubbisiisullee maatiin yeroo hundaa waan na gaafataniif miira obbolummaadhaan nan ishee jajjabeessa. Haala kanaan otoo jirru yeroo barnoota kiyya gara kutaa 12ffaatti darbu ati nu waliin kan jiraattu waggaa tokko qofadha. Sanaan booddee yuunivarsiitii deemtaa ana keessatti bakka kam akkanaaf qabdummoo ofuma keeyyuu sirriitti na beektaa waa'ee borii keenyaa maal jettaa jettee na gaafatti. Anis maal taateetii haadhi kee fi abbaan kee anaan akka ijoollee isaaniitti na ilaaluu akkamitti darbeen waan akkanaa yaaduu danda'a. Atis hanga barnoota kee xumurtuutti anis hanga barnoota koo xumureen eebbifamutti waan akkasii keessa gonkumaa seenuu hin qabnu jedheen mucayyoo kana gorsee. Haa ta'uutii garuu haalli isheen keessatti kufte baay'ee ulfaataa ture. Jechaan kanan dubbadduun olitti baay'ee na jaallatti. Haa ta'uutii garuu maatii ishee waliin maaddii tokko irratti waan dhiyaannuuf akka isheen na jaallattu keessi kiyya barbaaduunis jaalladheen hiriyaa jaalalaa koo godhachuu hin dandeenye. Haala kanaan waggaa 4
mana isaanii taa'een barnoota kiyya kutaa 12ffaanan xumure. Qabxiin maatrikiis naaf dhufee yuunivarsiitii Adaamaatti imaleen otuu waa'ee jaalala isheef deebiin kenniin barnoota koo eegalee. Haa ta'utii garuu akka nama wal jaallatutti yeroo yeroon waliif bilbilaa. Maallaqa maatii ishee jalaa dhoksitee ana nama jaallattuuf ergite. Baatii 4 yuunivarsiitii keessa ergan baradhee booda rakkoon maatii isaanii gidduutti uumama. Abbaan ishee bakka ciisanii ka'uu ni dadhabu. Galgala nagumaan haadha manaasaa waliin ciisanii xiqqoo mataan akka dhukkubu barbaadu jaartii isaatti himatee ture. Halkan homaa utuu hin jedhiin ganama barii kaatee hojiin deemtu moo jettee haati manaa yeroo gaafattu abbaan manaan hirriba rafameen ka'amne keessatti boqoteera. Abbaa kiyyaatti waan na guddisaniif akka ilma isaaniitti gara biyyaatti galee boo'een abbaa kiyya kanan awwaalee. Intalli isaanii kun maatii kanaaf hangafadha. Ishee booddee dhiira 2 fi dubartii 1tu jira. Namni guddaan maatii kana bulchuu halkan ciisee hirribaa ka'uu yeroo dadhabu hundumtuu ajab hakiimiin illee akka naanni du'aayii jechuun raajeffatanii maal goona du'a dhaatii awwaallannee gara manaatti deebinee anis gara mooraa yuunivarsiitiitti deebi'a. Erga kana ammas mucaa isaanii kana waliin haasoo keenya itti fufne. Lamaan keenyu haadha malee nama abbaa hin qabne taane. Haa ta'utii garuu isheen bakka abbaa ishee na buufattee anarratti aara galfachuu ni eegalti. Anillee ofitti maxxansee dubartiin qabu ishee waan na ta'eef rakkina kiyya hunda isheerratti dabarfadhe. Abbaa kiyya godheen waa hunduma koo ittiin odeessaa. Haala kanaan jireenyi ulfaataan gama koonis gama isheenis itti fufanii akka kaleessaa galiin karaa abbaa manaa dhufu furdatee waan hin yaaneef harki haadhaa kun gatii mana karaa argattuun alatti homaa galiillee argachuu dadhabde. Akka carraa abbaan manaan otoon du'iin naannoo waggaa 2 dura dhaabbata liqiif qusannaa Oromiyaarraa maallaqa 150 mana qorichaa banuuf liqeeffatee ture. Jala jalaan kanfaluu jalqabus haa ta'utii garuu walakkaatii ol waan irratti hafeeruuf wabiin qabsiifate nama 3 keessaa tokko haadha manaa masaa waan taateef himanna irratti bahaa. Mana kiyya gurgureen kana finan kaffalaa jettee yaadaa otoo jirtu firoonnii fi obboloonni ishee bakka jiru walitti funaanuun bakka rakkattetti maallaqa kanarreerraa kanfalanii. Barnoota kiyya waggaa 1ffaa xumureen gara manaatti yeroon deebi'u kana ni deeme mana haadha koo mana abbaa buddeenaa koo miti. Kan ani bahee deeme mana isaaniiti. Har'as ani ilma isaaniin ta'a. Homtuu jijjiiramuun qabu jedheen manuma isaanii deemeen dallaa caccabe ilmi dhiiraarraa fagaannaan laaffate jajjabeessaa mooraa keessa waan akka qullubbii adii qullubbii diimaa facaaseen ganna bareedaa isaanuma biratti hin dabarse. Ammallee waa'een jaalala keenyaa abbaa waliif taani malee hiika hin arganne. Yoo xiqqaate waa'ee koo kan barreessite yaadannoodhaaf daftara 2 ol ni ta'a. Siitiin argachuus dhabuus nan danda'a. Yeroon siin dhabetti dhiira gara biraa siin fedhu daftara kana banee dubbiseen of keessatti akka na bira jirtu yaadaa jetteellee abdii na kutachiiste. Barnoota koo waggaa 2ffaa gara yuunivarsiitiitti nan deeme. Ishinillee bara kana kutaa 12ffaa baratti. Yoo jabaattee baratte qabxii gaarii yoo fidde tis yuunivarsiitii Adaamaatti dorgomtee akkuma kiyya barattaa haftee waggaa keenyaa haala gaariin dabarsinaa jedheen isheetti dubbadhe. Isheenillee kan duriin olitti barnootaaf mooraalii ishee guddistee jabaattee qo'attee qabxii gaarii fiduudhaan maatrikiillee dabartee yuunivarsiitii Adaamaa 1ffaa irratti filachuun akkuma anaan ga'ee bara kana isheellee gahee erga waliin barachuu jalqabnee baatii 6 lakkoofsisaa jirra. Bahaa fi galmi keenya waliinii kan dubbisnu ija keessa wal ilaalaadha. Jaalalli ishee keessaa afoora kan dhowwatu anaan immoo ijaan argaa na dheebossaa. Amma otoon ishee argee natti tola. Otuma na bira jirtu keessa koottin ishee yaada. Rifeensi ishee luuccaa dheeraa baay'ee bareedaadha. Yeroo ana bira teessu kan hiitee walitti qabdeettu gadi gadhiistee na gojomaasisti. Anis shurrubbee koo maqaa jaalalaa baafadheera. Waa'een borii keenyaa garuu ishiif gaaffii ta'uu baatus anaaf garuu hibboodha. Anaaf ishiis ta'e maatiin koof maatiin ishee dhiiga wal keessaa hin qabanii. Hiyyummaan garuu walitti nu firoomsee isaan biratti akkan guddadhu na taasisaniiru. Abbaan ishee uffata itti dhibbate kophee ta'uu fedhidee anaaf kennee anatu godhata.
uffanni kiyya yoo natti dhiphate obboloota ishee warra quxisuutu ana harkaa fuudhee guddata. Eenyullee mana sana keessatti kan beeku miira kanaan gonkumaan hin kaasu. Isheen sumatu garaa jabaataa ta'ee kana murteeffachuu dadhabe malee dhiiga tokko wal keessaa hin qabnu. Jaalalaan na waliin dhaabbattes na waliin dhaabbachuu baattes anisiin of keessatti suura godhee kaaseera. Bara kamirraa kaasee akkan si jaalladhellee yoomuu hin dagatiini. Dhiirri hedduu akka na gaafatu xalayaa harkaa fuutee natti kennaa akka turte keessi kee sekendiifiyyuu akka hin daganne jettee yeroo hundumaa natti dubbatti. Gaafa aarre dubbiin aarree walitti dubbannu ani akkamittiin kuni ta'uu danda'a jedhee yeroon goolabu isheen immoo afaan isheetiin dhiiratu dhibe miti xalayaa dhiira harkaa fuutee situ naaf deddeebisaa ture. Si jaallachuun koo dhiira dhabeen otoo hin taane sababa tokko malee waanuman si jaalladheefi jettee natti dheekkamti. Jaalalli kun garanni deemu bitaa natti ta'eera. Ofii kiyyallee keessa kootii akka lubbuu kootti nan jaalladha. Haa ta'uutii garuu jireenyin maatii isaanii waliin dabarse haati ishee akka haadhaatti na ilaaltu obbolaan ishee akka obbolaatti na ilaalan bor maal naan jedhuutu qaanii natti ta'e. Ammallee kanaan booda yoo rabbi jedhe waggaa lamaa oliif mooraa yuunivarsiitii keessa waliin dabarsina. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko dogongoreen illee waan hin taane keessa galuu nan danda'a jedheen yeroo hundaa sodaadha. Ishii yoo ta'e waan fedheyyuu yoo ta'e kan ishee gammachiisu malee kan ishee gaddisiisu miti. Nama dhaatiyanis ol bahuun gadi bahuun ni jira. Otuu dogongoreen wanti biraan an dursiin sammuun kiyya na dursee waa hundumaa murteeffadhee beekeen otoo narraa fagaadhee yookiin immoo beekeen akka garaa koo waliin ta'ee baay'ee natti tola. Ishee dhiistee nama gara biraa ati jaallachuu ni dandeessaayii jettanii otoo na gaafattaniyyuu deebiin koo abjuudha. Gonkumaa darbeen dubartii gara biraa laaluu hin danda'u. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyyaaf maal naa keessu safuu sodaadheen gaaffii keessa galeen jira. Mee akka keessanitti maannaan jettu irraa fagaachuus adda bahuus hin danda'u. Haa ta'uutii garuu lakamiin gara jabaadheen itti galuu akka hin danda'u yookiin immoo safuu kan akkatti eeguu hin danda'u yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleessa keessan yuunivarsiitii Adaamaarraa abbaa koo shurrubbeef ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenya nuuf erge isiniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan akkanumallee itti bohaartan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Hedduun keessan egaa jaalalli akkanaallee ni jiraayi. Waliin guddatanii wal jaallachuu safuu eeguuf wal kabajuun har'allee hinuma jiraayii kan jettan jiraachuu ni dandeessu. Eeyyeen seenaan obboleessa keenya kana dubbata. Mee otoo isin ta'ee maal murteeffattu? Nama waliin nyaachaa dhugaa guddattan maatiin akka haadhaaf abbaa ta'e isin guddise ija ijoollee isaarraa adda isin hin baasneen bultii yookiin immoo maatii yookiin immoo jaalallee ta'uufii ni dandeessu. Yoo taatan akkamitti yoo ta'uu baattan immoo haala kamiin ofirraa qoorsitu gaaffii jedhu obboleessi keenya nuuf qoodeera. Yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista Shomeeti. Seenaa gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan